Video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu egaa Samsungin update haarawaa One UI 80 fideetiin jira. 8 jechuudha. Torba osoo xumuramin update haarawaa One UI 80 fidee jira. Egaa bilbiloonni One UI 80 kana support gochuu danda'a yookaan immoo gallakkifameef bilbiloota Android 16 ol ta'anii fi akkasumallee bilbiloonni illee adda ba'anii jiran isaan kanneen ilaaluu dandeessan. Bilbiloonni kunneen update kan argatanii jiran. Garuu update kana irratti bilbila keessan dhabuu dandeessan. Akkuma kanaan dura video isiniif hojjedhe irratti bilbila keessan dhabuu dandeessan isiniin jedhe yeroo update haarawaa Samsungin One UI 7 gallakkisetti video kana isiniif hojjedhe jira. Video kana warroonni daawwatan nama 16 oltu daawwatee hedduu tokko galatoomaadha. Video namni baay'een irraa fayyadameedha jedheetii yaada. Namoonni baay'een yaada keessanis komentii adda addaatiin support godhan hedduu tokko galatoomaadha. Egaa video har'aa keessatti immoo kan ilaalu Samsungin yeroo ammaa kana wal dorgommii bilbiloota iPhone wajjin qaban irraa kan ka'e egaa updateewwan haarawaa yeroo irratti gallakkisaa jira, fooyyessaa jira. Fooyyessuu isaa kana keessatti immoo namoonni baay'een namoota baay'een bilbila dhabuu danda'an. Bilbiloota karaan ittiin dhabuu danda'an video kana ilaaladha. Video kana keessatti sirriitti daawwadhaadha. Sababni isaas update haarawaa yeroo bilbilli Samsung gallakkisu updateewwan sanneen fudhachuu keessaniin duratti yookaan immoo bilbila keessan update gochuu keessaniin duratti wanta isin gochuu qabdan video kana keessatti sirriitti isiniif hojjedhee jira. Isa keessatti ilaalaadha irraa fayyadamtu waan ta'eef. So bilbiloonni One UI 80 kana immoo fudhatan yookaan immoo gallakkifameef bilbiloota kamiidha kan jedhu asirratti ilaaluu dandeessanii bilbiloota isaan kanneenidha. Har'a garuu video kana keessatti kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe update kana fayyadamuu keessanii duratti wantoonni isin beekuu qabdan murteessaa kan ta'an jiranii update kana argachuudhaan immoo wantoonni isin irraa fayyadamuu dandeessan murteessaa kan ta'an jiran. So wantoota kanneen wajjin ni ilaalla jechuudha. Hanga dhuma video kanaatti yoo kan faana turtan ta'e waa'ee bilbilli Samsungidha update haarawaa fide One UI 80 irraa ni haasofna irraa ni dubbanna jechuudha. Bilbiloonni update kan argatan eenyuudha akkanumallee dabalataan immoo faayidaan isaaniitii fi miidhaan isaan nurraan gahuu danda'an update kan argachuudhaan maalidha kan jedhu gabaabinatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Kana qofa osoo hin taane dhaggeeffatan koo warroonni bilbila iPhoneidha harkaa qabdan jechuudha. Bilbilli iPhone illee update iOS 18.5 kan jedhamu gallakkiseetiin jira. Kana qofa osoo hin taane osoo updatein haarofni iOS 18.5 kun akkuma gallakkifameen immoo isa haarawaa fidee jira. Applein jechuudha. Update haarawaa Samsungidhaa fi Applein yeroo ammaa kana wal dorgommii irra jiru. Tokkoffaa gabayaa dhuunfachuudhaaf gabayaa irratti barbaadummaan isaan qaban hedduu tokko Samsung illee barbaachisaa akka ta'e gabaa irratti argattanii akkanumallee iPhonein immoo more Samsung irra hedduu tokko fooyyessuu barbaada. Sababni isaas yeroo ammaa kana Samsungin hedduu tokko guddachaatiin jira. Gabayaa harkatti dhuunfachuudhaaf yookaan immoo namoonni akka bilbiloota Samsungidha barbaadan gochuudhaaf karoorfateetiin kan hojjetaatiin jiru baay'een keessan argattanii. So wal dorgommii kanaaf fakkaata teknooloojiiwwan haarawaa wantoota haarawaa updateewwan haarawaa bilbiloonni kunniin qabataniitiin kan dhufan jiran. Egaa har'as waa'ee Apple irraas ni haasofna jechuudha. Yoo iyyaa shawar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraatti bakka jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin qabu har'as barnoota haarawaa waa'ee bilbiloota Samsungiitii fi Appleetiin walitti deebinee jirra. Hanga dhuma video kanaatti yoo daawwattan barnoota gaarii irraa argattan. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channelin kun YouTube channel barnootaati. Kan teknooloojiidhaan ittiin wal bartanii dhimma siyaasaa dhimma biraa as keessatti hin qabnu dhimmi keenya dhimma barnoota qofa waa'ee teknooloojiidhaa qofaadha kan haasofnu waa'ee hojii online irratti hojjechuu dandeessan karaa sirrii ta'een barnoota bal'aa as keessatti isiniif dabarsaatiin jira. Akka irraa fayyadamaa jirtan immoo karaa koomentiitiinis karaa adda addaatiin yaada keessan irraa hubachuun ni danda'a jechuudha. Egaa viidiyoo har'aa keessattis akkuma duraan dursee isiniif kaase waa'ee updateewwan haarawaa amma bilbiloonni qabatanii dhufan jiran ni ilaalla. Keessattuu bilbiloota iPhone warroonni harkaa qabdanii fi akkanumallee bilbiloota Samsungii ta'an warroonni harkaa qabdan hedduu tokko viidiyoo kanarraa ni fayyadamtu waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuudhaan na faana turaadha. Egaa warroonni yeroo jalqabaatti gara YouTube channel kanaatti turtanii subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti bilbiloota Samsungii update haarawaa inni fide kana irratti ni haasofna. Egaa bilbilli Samsungiidha update haarawaa One UI 7 kanaan dura gallakkisee jira. Egaa inni akka xumurameen torbaan tokkoon booda immoo bilbiloota hundaaf One UI 7 kana akkuma gallakkisanii xumuraniin One UI 80 kana immoo fidanii jiran. One UI 80 kana keessatti feature adda addaatu keessatti akka hammatameedhaaf Samsungin kan ibsee tokkoffaa quality bilbilaati. Bilbili keessan quality kanaan dura qaburraa touch screen isaa
akkanumallee kaameraan isaa security'n isaa hedduu tokko miidhageetiin kan dhufedha kan jedhani. So amma yeroo ammaa kana bilbiloota asirratti argartan kanneenii fi update'n kun already on ta'ee jira yookaan immoo update ta'ee qophaa'eetiin jira. Bilbiloonni isaan kunniin update gochuu ni dandeessa warroonni qabdan. Garuu update osoo godhin wantoonni isin eeggachuu qabdan maalidha kan jedhu akkuma kanaan dura One UI 7 irratti isin ibse asirratti illee of eeggannoo isin gahutu jira kan isin dhaqqabu ta'a jechuudha. Garuu sana dura feature kana argachuu keessanii yookaan immoo update One UI 8 kana argachuu keessaniin maal irraa fayyadamtu kan jedhu tokkoffaa akkuma duraan dursee isin ibse kaameraa fi akkanumallee security bilbila keessanii irratti hedduu tokko garaagarummaa baay'eetu dhufa jedhameetiin kan eeggamu jechuudha. Feature kana kan argatan immoo bilbiloota Android Vision 16 ol ta'anidha kan jedhani isaan. Egaa warroonni Android Vision isaanii 15 gattaatan bilbila feature kan ammaaf argachuu hin dandeessan. Waggaa tokko booda ni argattuudha kan jedhani. Waggaa tokko gadi kan jedhu egaa beeksisa isaan nu beeksisan irraa kan isiniin dhaqqabu ta'a. Garuu bilbiloonni One UI 7 argatanii turan ammas One UI 8 kan argatanii jiran. Garuu asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan maalidha? Bilbiloota One UI 7 kanaan dura update'n godhin yoo ta'e bilbilli keessan as keessatti ni argama yoo ta'e yookaan immoo One UI 8 kana keessatti illee update'n kun galakkifamee yoo ta'e One UI 7 duraan dursitanii maal gochuu qabdan? Update gochuu qabdan. Kanaan dura bilbiloota keessan dhabuu dandeessan jedhee viidiyoo isiniif hojjedhe keessatti warroonni bilbila Samsungidha Android Vision isaanii 2 ol ta'an hundi isaaniitu ni argatan jedhaniitiin turanii. Egaa ammaan booda update gochuu dandeessa. One UI 7 bilbila hundarratti check ta'ee jira. Rakkoon inni isarratti fiduu hin jiru. Kanaafiyyuu update godhachuu ni dandeessan bilbila hundayyuu jechuudha. Amma garuu One UI 8 kanarratti immoo of eeggannoo ammas gochuu qabdantu jira. Akkuma duraan dursee isiniif ibse of eeggannoo isin gochuu qabdan keessaa tokkoffaa bilbila keessan dhabuu dandeessan. Sababni isaas maalidha? Biyya Itoophiyaa keessatti kaampaaniin kun yookaan immoo bilbila keessan qabatanii kaampaanii dheedhanii ittiin jijjiirachuudhaaf future akkasitti jiru hin jiru. Samsungin biyya keenya keessa hin jiru. Biyyoota biraa keessatti damee adda addaa qaba waan ta'eef biyya keenya keessatti hin qabu. So bilbilli kun stock godhee yoo kana futai update kana yeroo isin update godha jettanii yaaddanitti stock godhee mallattoon akka magariisa kun dhufee bilbila keessan irratti yoo kan isin rakkisu ta'e guutuutti bilbila keessan dhabuu dandeessanii kaampaaniin dameen kaampaanii kana Samsungidha biyya keenya keessatti hin argamu waan ta'eef biyya san dhiqxanii achirratti jijjiirachuu ni danda'an. Isaan already rakkoon update kanaatiin bilbila keessa yoo kan miidhamu ta'e itti gaafatamummaa nutti fudhataa isiniif sirreessinaadha kan jedhan. So biyya keenya keessatti garuu damee hin qabu waan ta'eef irraa miidhamuu dandeessanii bilbila keessan yeroo ammaa kana bilbila tokko bituun hedduu tokko ulfaataadha waan ta'eef of eeggannoodhaan update kanatti fayyadamaadha. Update kun duraan dursee bilbiloota baay'ee irratti research ta'eetiin update godhataniitiin ergasii immoo deebisanii isin update gochuu ni dandeessan. Akkuma One UI 7 irratti ilaalle jechuudha. So isa kanas irraa fayyadamuun dirqama keessan jechuudha. Kana of eeggannoo isin gochuu qabdan keessaa tokko isa kanadha. Lammaffaa irratti immoo of eeggannoo isin gochuu qabdan baatirii bilbila keessanii hedduu tokko fixu. So update haaraa kana yoo argattan baay'een keessan karaa koomentiitiin karaa gaafii adda addaatiin karaa social media adda addaatiin na gaafatanii jirtan. Baatiriin bilbila kan kooti One UI 7 update erga godhee booda hedduu tokko bilbila kan koo fixaa jira chaarjii bilbila kan kooti warroon jettan. Akkanumallee baatiriin bilbila kan kooti dadhabee jira warroon jettanii na gaafatan jirtan. Yeroo updateewwan haarofni akkana kun dhufan bilbila keessa yeroo haaraa update gochuudhaaf deemtanitti bilbila keessan hedduu tokko chaarjii ni fixa. Kanarra darbee immoo update erga gootanii boodallee daftanii chaarjii akka gootan yookaan immoo chaarjiin bilbila keessanii ni xumurama waan ta'eef sirriitti of eeggannoodhaan update gochuudhaaf yaalaadha. Warroonni update godha jettanii murteeffatan immoo yookaan immoo future haaraa kana argadhee jira bilbila kan kootiif gallakkifamee jira update godhachuu qaba jettaniitti yaaddan immoo duraan dursitanii wanti isin gochuu qabdan bilbila keessan full charge isaa guutuu qabdanii erga charge isaa full gootanii booda immoo update kanatti fayyadamuudhaaf update gochuu ni dandeessan. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha update gochuun kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo kanas cinaa kanatti ilaaluu dandeessanii update gochuun hedduu tokko salphaadha. Yeroo baay'ee bilbila akkaataa ittiin haaromsuu dandeessan irratti isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef update gochuudhaaf yeroo deemtan bilbila keessan duraan dursitanii charge isaa guutuun dirqama. Inni kun isa jalqabaati. Lammaffaa immoo bilbila keessan ho'a qabamoo hin qabu kan jedhu yookaan immoo temperature bilbila keessanii ho'a qabamoo hin qabu kan jedhu ilaaluun murteessaadha. Keessattuu bilbilli keessan ho'a qaba yoo ta'e yeroo update godhutti immoo tokkoffaa chaarjii hedduu fudhata. Lammaffaa immoo sistemni isaa hedduu tokko ni dhiphata. Yeroo kanatti ho'a uuma bilbilli keessan. So bilbilli keessan wanta hin taaneef saaxilamuu danda'a waan ta'eef bilbilli keessan duraan dursitanii ho'a qabaachuu fi qabaachuu dhabuu adda baafachuun dirqama. Namoonni riisarchiidhaan wantoota adda addaatiin yeroo ammaa kana gallakkisaadhaan bilbilli ho'a qabu yeroo update kanneen argatan hedduu tokko balaa hin taaneef illee isin saaxiluu danda'a. Akkanumallee bilbilli keessan illee baduu danda'a waan ta'eef bilbilli keessan temperature isaa maal irratti akka argamu beektanii ho'a isaa sadarkaa kam irratti akka argamu beektanii ergasii immoo update gochuudhaaf deemuun murteessaadha jedhee tayyaadha. So gabaabinumatti viidiyoo har'aa kana keessatti kan ilaalle waa'ee bilbila Samsungiti yookaan immoo update haaraa One UI
80 dhaan wal qabate kana fakkaata. Egaa salphamatti update kana argachuu keessanitti gammadaniitiin update kanarraa feature baay'ee argadha yookaan immoo wanta gaarii argadha. Bilbilli kan koo akka iPhone itti naaf hojjechuu danda'a. Update kana keessatti wantoota baay'eetu jijjiirama baay'eetu jira. Jijjiiramni kaameraa jira, jijjiiramni taa'umsa applicationotaa jira, jijjiiramni akkanumallee security bilbila keessanii namoota hatamuudhaaf securityidhaaf dhufee jira. Featureota baay'eetu jira kan as keessatti hammatamaniitiin Samsung One UI 80 kana keessatti qabatee dhufe jechuudha. So haa ta'u garuu sisteemota kanneenitti yookaan immoo bilbilli keessan isin fooyya'aa jettanii yeroo yaaddanitti rakkoonis isin qunnamuu danda'a waan ta'eef suuta jettanii akkuma One UI 7 san irratti suuta jedhaatti update godhadhaa isin jechaa ture. Rakkoo kanaaf osoo hin saaxilamanii dursitanii maal gochuu qabdanii of eeggannoo gootaniitiin erga namoonni baay'een research godhanii update godhaniitiin itti fayyadamanii boodar update godhachuu ni dandeessu. Yeroo ammaa kana warroonni hangamatti One UI 7 update warroonni godhin amma free taatanii update godhachuu dandeessu. Maaliif bilbiloonni hundumtiniyyuu akka One UI 7 irratti rakkoo baay'ee uumuu hin dandeenye amma arginee jira. Sisteemni sirraa'ee jira. Egaa isaan yeroo baay'ee bilbila tokko irratti bilbila muraasa ta'e irratti research godhan updateewwan haarawaa kanneen yeroo fidan ergasii immoo bilbiloota hundaaf ni fayyade dhanti yoo yaadanii kan galakkisan. Iddoo kana keessatti immoo rakkoon isin qunnamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii gochuu ni dandeessu isin jechuudha fi kan viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Egaa inni itti aanu immoo warroonni bilbila iPhone itti fayyadamtanis kanaan dura isiniif ibsee ture bilbilli iPhoneidha. Egaa update haarawaa iOS 18.5 fidee ture. Amma immoo itti aansee maal fidee iOS 18.6 beta ka jedhamu fidee jira. Isa kanatti fayyadamuu keessanii dura maal gochuu qabdanii bilbiloota Appleedha warroonni harkaa qabdan, iPhoneidha warroota harkaa qabdan duraan dursatanii update haarawaa isa iOS 18.5 san update godhadha. Duraan dursitanii update akkamitti godhadha jechuu dandeessanii viidiyoo kana cinaa kanatti ilaaluu dandeessanii settingiiwwan haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii salphaamatti bilbila keessan iPhoneidha yoo ta'e bilbila keessan sirreeffachuu dandeessanii. iPhoneiin garuu 12 irraa kaasee iPhone 12 biyyiin isaa 12 irraa kaasee achi olitti warroota argamanidha. Warroonni update iOS 18.5 kan argatan jechuudha. Warroonni bilbili keessan 12 ol ta'e achirraa itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa gabaabinumatti bilbila iPhone illee yeroo update gochuudhaaf yaaltan isa duratti isiniif ibsuudhaaf yaalessaniin akkuma Samsung itti fayyadamaadha of eeggannoodhaan jechuudha. Baatirii bilbila keessanii irratti keessattuu updateewwan haarofni kunniin effektii mataa isaaniitti qabatanii kan dhufan chaarjii bilbila keessanii xumuruu bilbila keessan chaarjii dadhabsiisuu wantoota baay'eedha kan qabataniitiin dhufan. So inni kun immoo yeroo muraasa ni sirraa waan ta'eef of eeggannoodhaan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa keessatti gabaabinumaan waa'ee bilbiloota Samsung fi akkanumallee iPhone harkaa qabdan updateewwan haarawaa amma dhufaa jiran maal fakkaatu kan jedhu isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadaadha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti umree jira. Waan faana turtaniif hedduu tokko galatoomaa isinii jecha yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina nagaa hannaa tura.